Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam jirtu? Nagaadhaa? Jajjabaattuu? Akkam waan qopheessinee isinii dhiyeessaa jirru kana qalbiin caqasaa jirtanii? Dhalootaafis daddabarsaa jirtanii? Egaa akkuma gaafa duraa isinii dhaammadhetti namni hawaasni uummanni bakka irraa ka'e quban qabne waanuma guyyaan itti fidduu dhugaatti fakkaate jala deemuu fi yeroo hundaa daddaaksaan rakkata. Kanaaf kanarraa amma danda'ameen hawaasa dhaloota hambisuuf seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa, seenaa qabsaa'otaa, amna qabsoon fudhattee wareegama kafalame, rakkoo qabsaa'ota mudate, gufuu qabsoo mudateef kana fakkaatan irraa beekumsa argatuuf hangafoota qabsaa'otaa, haftee qabsaa'otaa barbaanne jiruu isaanii waan taateewwan isaan keessa dabarfatan muuxannoo isaanii akka nuun qooddatan gaafachuutti fufna. Hadhaa kanumaaf egaa hangafoota qabsaa'ota keessaa tokko kan ta'an abbaa naajinaa waammanne isaanis waamicha gooneef kabajanii nu biratti argamu. Isaan waliin marii dheertuu gaggeessine egaa yeroo marii kana gaggeessinu biyya turani biyya keessatti neetwoorkiin kamalee rakkisaadha. Haa taatuuti sanuma waliin tattaaffannee hamma irraa hambisuu dandeenye kan sajjalanne isinii dabarsuuf deemna. Kanaaf jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti waan irra teessoo fi guuttataa qophii keenya sagantaa keenya konverseeshinii keenya akka nu caqastan kabajaan isin affeeraa itti dhiyaadhaa. Hayyee hordoftoota keenya irra deebiin baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akkuma seensa irratti isin hubachiise keessummaan keenya guddaan hadhaa jaalla keenya qabsaa'aa hangafaa haftee qabsaa'otaa obbo Abbaa Jinaati. Egaa waamicha keenya kabajanii caayaa kana gubbaatti argamuudhaan seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa jalqabarraa kaasee maal akka inni fakkaataa ture, qabsaa'onni hangafaa eenyufaa akka turan, maaltu hojjetame, dhibee maaltu isaan mudate, walumaa galattuu seenaa guutuu dhalootaaf dhiisuuf caayaa kana gubbaatti argamuu isaaniitiif maqaa daawwattoota caayaa kanaatiin guddoo isaan galateeffadhaa. Abbaa Jinaa baga jiraattanii nu gammachiisanii anaa dhufu. Namaa dhufu isinillee bakka nu eegdanii galata guddaa qabdanii dhugaa rabbiitti galata guddaa qabdaa. Nama zamana kana keessatti seenaa qabsoo Oromoo qabsaa'ota yeroo dukkanaan duuba jalqabameetiin achitti dalagame san karaan isii badee namni waan isii irraa uummata akka illee kan beekne haftee qabsaa'otaa barbaadaniitiin waan argame sanirraa waan dhaqqabatan sanirraa odeeffatanii eegasii gurra uummata keenyaa ilmaan keenyaa qarree fi qeerroo Oromoo gurra buusuu barbaaduu keessaniif galata guddaa qabdan isiniin jedha. Hayyee ulfaadha. Akkam jirtan? Aafiyaan akkam? Nagaa rabbiituma. Baga jiraattanii nu gammachiistanii. Kun ogaa rabbaasiin isin gahee waan guddoo argitanii waan guddoo keessallee dabartanii hadha geessanii duuba jiruu uummata keenyaa ka gaafa durii sanaa fi sadarkaa hadhatti jirru kana Oromoot biyya bulchaa Oromoot nu miidhe jedhamee himamu bira ga'uun kun maaltu isin dhaga'ama? Dhugaa rabbiitti namni akkatti waa argaa anaaf gammachuu guddoodha. Waan keessa baane karaa deemne rakkoo nu mudate maraayyuu hin beekna. Har'a ammoo nuyyuu nullee baasuu baannu ilmaan keennatu itti bakka teenna bu'ee
akka garbuu biyya teenyatti yoo facaasanii ka bara tokko dhaabatee biyyee jala jirutu bara kaan bahee haga garbuu facaasanii caalaa bareedee baheetiniin gaboo jedhanii garbuu saniini ilmaan keenya qarree fi qeerroon bakka teenna buutee qabsoo teenna san galmaan geette jedheetiin amana. Qabsoon teenna galma geette ilaa guyyama tokkotti wanni martinuu yeroo takkatti hin taatu suutan guutummaa ofii deeffatti. Nu amma sanumarra jirraa wanni hamtuun wanni amma nurraa himannu hin jirtu. Maal jedhaa nama tokkotuyyuu yeroo garbee jedhanii maal jedhan beektu zamana keenya zamana sanitti baalirraan baati aduun ummataa yoo duraa baatu namuun tuffata gabroonfataa hundeen dhaamsiteewoo oromiyyaa nuuxa haarsiteewoo habashaallee itti aansiteewoo jedhan amma bakka san jirra gammachuu guddoo qabna silaa waan jaalatan biraa waan jibban hin dhabanii wanni amma nu gurraan dhageenyu tun dhugaa rabbiitti waan silaa barbaachisaatiyyuu miti haa taatu ammoo tunuugaa nu amma gara 175 gara 80 jira bilisummaan teenna guutuu jechuu barbaada. Hayyee barakaa argadhaa waan hadhatti jirru kana wal bira qabanii ilaalanii waan galateeffatamuuf waan irrate isin caalaa ka beeku hin jiru kanaaf naaf gala yaadni keessan barakaa argadhaa mee dhalootuma haaraa yaadachiisuuf hadhaa afaan Oromoon dubbatamaa Oromiyaa jira caffee Oromiyaa mootummaa Oromiyaa jira ijoollee Oromooti muummicha ministeeraa ta'e gaafa dur jalqabdan gaafa isin guddattan san jiruun uummata keenyaa maal fakkaata ture waan yaadattamme akkam ture jiruun keenyaaf. Tanaaf isa walitti wanni miizanni hin jiru iddoottuma zanuu dandeenyu iyyuu ani 64 akka lakkoofsa faranjiitti 64 ani finfinnee tan dhufee as amma amman dhufuu danda'u ture. Namni keenya lakkoofsan magaalaa tanaayyuu jira magaalaa guddoo tanaayyuu lakkoofsan jira malee kun Haaji Maammiyyoo faa beekna Haaji Abdoo Aruusii faa beekna namoonni biraa namni wal kassasuuf yoo dhufe malee namni biraa wanni finfinnee dhufuullee hin jiru. Baalabbaatonni keenya takka takka wayita mootummaa bira dhufteetiin gibira kaffaluuf yookaan waa rakkoo isaanii rakkoo biyya keessa jiru akka karaa akka beelaa akka dhukkubaa kana fa'aa jaarsonni keenya warroonni biyya bulchan yoo dhufan malee finfinnee keessaa wanni nu arguu dandeenyu takkallee hin jirtu. Biyya keessatti illee haalli uummanni keenya itti jiraatu akkuma namuu beeku haalli uummanni keessatti jiraatu haala malee maasaawii rakkataati. Hospitaali tokko magaalaa tokkollee keessa hin jiru, Gooroo hin jiru, Gindiir hin jiru, Goobba hin jiru. Nama dubartii dayaaf ciniinsifatte sirra kaaniitiin namni deemanii deemsa guyyaa tokkoo faa deemaniitiin osoo achi hin geenne yookaan isiinuu waa taatu yookaan magaalaa kisii keessa jirtu waa taayaa dhugaa rabbiitti rakkoon zamana sanii rakkoo xiqqoo miti. Ammoo abboonni keenya hayyoonni keenya warri qabsoo san jalqabe warri ufii ka'ee ilmaan keenya koottaa ka'a diina harkaanu qabu kana wanni humnaan fudhatan humna malee hin deebitu ka'a jedhanii lallaba erganii lallaba san ummanni keenya fudhate dhugaa rabbiitti namni yeroo san maal jedhani qawween biyya Soomaleetii dhuftuu qawwee xiqqoo qawwee gabaabduudha. Biyya keessaa namu horii 5-6 baasee qawwee takka fudhatee warra bakka qabsoo san dhaquu ture. Irra guddaan qawwee Soomaleerraa dhuftu caalaa qawwee biyya teenya keessaa baatee namuu mana ofiitii fuudhee gadi baheetiin qabsoo ittiin seenuutu irra guddaa ture. Qabsoon gaafasii qabsoo dhugaa rabbiitti akka waan waraanni mootummaa lama wal loltuutti karaa Gindiir
jaarsonni keenya hayyoonni keenya warri qabsoo sadiin ka'e warri qabsoo dura dhoose jeneraal Waaqoo Guutuutii fi jeneraal Hussein Buneeti. Jeneraal Waaqoo Guutuu karaa lalloorraan lola. Jeneraal Hussein Bunee karaa Baalee Bayaarraa ol lola. Dhugaa rabbiitti ilmaan dargaggoonni keenya qeerroo yeroo sanii nu qeerroo gaafa siiti yeroo sanitti nu ijoolleedhaa nama umriin keenya 15 16 yeroo san lallaba isaanii san fudhannee isaanitti dabalamnee warri qawwee hin qabne warri qawwee qabu lola oofee kunnoo Baale keessaa dirree Sheek Hussein soomsanii baraan achi jiru sanii waraana kennatu muuda tajaajilee addaan galchuu ture. Muuda sanitti jeneraal Hussein Bunee jaarsota waraanaa keessaa walitti qabee wanni nu qabsoota nagooneef biyya teenya tajaajiluuf biyya teenya bulfachuuf akka isaan fedhanitti akka nullee jaalannutti har'a kunoo dirree Sheekanaa Hussein illee muunni kunoo dhufee gahee as jira. Nullee kunoo dhufnee as jirra. Humni teenya bakka san nu geessitu ummata keenya ka isaanii jennee gabbaane kan hin bilisoomsine jennee gabbaane san har'a duraan mootummaa Itoophiyaatu waraana isaanii haga bolis 20 illee taatu fidanii achi eeganii bara kana nutu dhaqa jedhee nu namni dhaqu an nama dhaqullee filadhe Korneel Ismii Abbaa Washaatu waraanan deema. Korneel Ismii Abbaa Washaa gaafatee fudhadhe jedheeni gati fudhatte ammoo ati waraana haga si barbaachisu haga feete filadhuuti deemi jedheeni waraana 150 fudhate. Ismiin Abbaa Washaa dirree bara 1965tti isa namni muuda san tajaajilee addaan galchee waraanni mootummaa Bolosiin kan dhiirirraa ergamte gaara kubbaayotii deebisanii akka walitti hin buune jedhanii sooraan dhufte magaalaa dirree Sheek Hussein guutte isin dhufinaa baranaa lolli achitti ta'uu hin qabu jedhanii achirraa nurraa deebisanii hangaafa san ittiin dabalamne dhugaa rabbiitti nama 150 fudhatee dhufee Ismiin Abbaa Washaa akka gaaritti biyya san muunni illee irraa gammadee isaan illee muuda irraa gammadanii muuda san kaddamanii addaan galchanii ani gammachuun duraa ta'an arge qabsoo teennarraa fi qabsaa'ota keennarraa santu naa dura gammachuu guddoo natti mul'ata natti dhagayama. Ammoo xiqqoo waan xiqqootu takkatu argame gaafa sanii wanni argame waraanni Ismii Abbaa Washaa waliin dhufee bakkeen inni qubate gamoo Sheek Hussein keessa qubatanii gamoo keessatti bakka takka jira gombisoo jedhaniini manneen haga 12 gayaa mana isaanii akka mana bareeda waraanni keenya bakka san qubate. Jara waraana keessaa nama tokkotu osoo galgala qawwee qulqulleeffatu qawween harkaa baarulte. Qawween sun samaamatti ol tatte malee waa gara namaallee hin deemne. Haa taatu imaamonni dirree yookaan sheekonni dirree ganama likkii malee aaranii rifatanii wanta akkaan argamintu oddoo dirree Sheek Hussein keessatti argame jedhanii jaarsotaa fi hayyoota Baalee fi Diidaa walitti qabanii waan aadaan tiintu argame dhagaa jedhanii uummatatti himan. Maaltu argame jennaan waraana dhufee tooraa Baalee waraana jedhamu dhufee dirree isaantu harkaa qaba muuda isaantu harkaa qaba qawwetu oddoo gamoo keessatti tokkofame nu gaafadhaa jedhan. Wayita san jaarsonni namoonni bakka san jiru Haji Adam Saaddoofa Fituraarii Maammee Adiifa baalabbaasonni gurguddoon hayyoonni gurguddoon marsachi jira. Wayita san Ismii Abbaa Washaatti erganii dhoqqoo karraati bakkeen teessuma godhanii dhufanii Ismiin Abbaa Washaa nama 7 isa waliin dhufe
تا نيتي نساء بدرية حاجي محمد شي عبد الله حاجي علي ولد أكا ميلتري أمريكا فكاتين تاتين أدلة أوي قبتين نم تربتاني تنين اسمي أبا وشادو من دابتني اسمي قافتني قافتني ورا جارسوني أبو سيهي نم ورانا نديم ورانا كيتر نم أوي إذا توكل يعني قافتن أنا كورانا ندوفه وين الوفيف أنقوي تقوسو في الدفن بيتي سبكية تجاجل وفوفه أمو قوي تقوفمته قوي هم باري تينا ورانا نما ورانا نمتوكو إرا وسو إني قوي كل فترة باري تي ديفا منو كنا ديفا منو قدا تون بدين أرقمتي أمو بدين وان دينغتات أرقمي بلي وان بيكا أرقمي بتي nu gammachuun teenna humni teenna asiin nu geette ummati keenya tajaajillu dhufne malee waa balleessuuf hin dhufne dhiifama jedhan. Achitti jaarsonni namuu dubbatee yaada kennate ani namoota dubbateerraa haaji aadam bicha xiqqoo irraa yaadadha. Haaji aadam maal jedhan? Arsiin gadamsa gaaratti ka gubbaa dhufe illee tokkaashin tokkosee ajjeesee nyaata gadamsa sani ka jalaa dhufe illee akkasuma nu haga gaafa rabbiin waan nu dhibe waan nu rakkise nurraa kaasutti rakkoon teena laayyoo miti olii ka dhufullee nutti duulaa ka dafaa ol dhufullee nutti duulaa kana rabbummaan keessaa nu haa baasu jedheetiin haasoo isaa san yaadadha. Wanni inni waan san jedhuufillee jibbaan qabu haasoyni kun deemee mootummaa bira dhaqaa jechaa hin beeka. Haasoyni isaanii kun deemee bakka guddoo hin gaya. Saniifuu ani lachuu akka waan lachuu abaaree fokkaatee dubbate. Achirraa dhugaa rabbi yoo taate hambaatii lamallee dheeyne isaanitti dabalame. Ani yorommaan an dhufellee ani ijoollummaa tiyatti waa barmootaaf kitaaba barmootaaf deeme amata lama biyyatti osoo hin deebi'in ture. Gaafa an biyyatti an deebi'u ani baaletti lolaa jiraa fi qabsoo jiraallee kan dhagahin gaafa an galeetiin gandatti an galu kabbaad massaariyaan tokkofam. Gindiir jala kiiloomeetirii 10-15 gindiir jalaa tokkosanii daqiiqaa 5 keessatti kabbaad masaaraa tokkofa yookaan 3 yookaan 4 hanga 5tti kabbaad masaaraa darbamaa kiiloomeetirii gara 50-60 bakkeessu nurraa jirti bakka jirrutti nu dhageenya bakka ganda jirrutti dhageenyaa namni martinuu barate dhagaa yaa oole nafa godhatee namni rifatu hin jiru ana bichatu jarjaree ambana maali isinin haamattanii hin qotattanii lola hagana ga'u kabbaad masaara akkatti darbamu kana callisaniit waan teettanii qotattanii dhugaa rabbiitti wasan ol jabaatiin jabaatinatti fakkaatti magaalaa xiqqoo takka jira ganda keenya baallee jedhanii baallee Sayyidaa Caalii Walee jedhaniini yookaan baallee Allayyoo jedhanii ganda keenya Baalabbaanni keenya Fitoraarii Abdaa Garaadoo jedhama. Gabayaa xiqqoo ganti keenyaa sanitti lallaba awaaj jedheetiin awaajii godhanii namni marti walitti dachaasan. Jum'aa dhufurraa kaatanii jaarsonni baalabbaatummaa tiyya keessa jirtu marti keessanuu akka tulluu sheeksa jedhanii tulluu takkatu ganda isaanii bira jira. Tulluu Sheek Sa'iditti guyyaa Jum'aa akka walgeen tokkollee namni jaarsaa hin hafina jedhanii lallaba godhan. Ani abbaa kiyya waliin dhaqe bakka isaatti. Guyyaa isaa uummata walitti qabanii hambana. Lolli ol deemaa jira. Duraan kabbaad masaaraa osoo hin dhageenyu amma kunoo dhageenyu nu bira gahee akka waan nu biraa tokko sadeetti dhageenna. Malli keenya maal? Maal godha jedhanii wal gaafatan.
haasawanii wanni isaan itti walii galan namuu Jum'aa haa dhufuuti oduu olii gaddeemtullee olirra waraana gaddeemullee kajaraa ol dhufullee namuu waan informeeshina waan qabu akka bakka sanatti fiddan jedhaniitiin baatii takka guutuu torbaan afurii hagamta akka namni waraana seenellee hin dhageenyaa gara soobaleetti ol dhufu seenullee akka hin dhaga'uu dandeenye bakka sanitti karaa dalloollee lola deemuu fi waraana jalaa ol seenullee oduu nuu dhuftu. Torbaan baatii takka haasawanii baatii takka duubatti maal jedhanii dhiiroo kabbaat masaaraan kun asuma dhiyaachaa jira. Waraanni kun waganda keenya keessa baheetiin isaanitti gaddeema. Waraannummaan kunuu yoo dhugamaan hambisuun dabsattee irra jabaattee ka waa gootu taate waraanni sun baqatee yoos deebi'eeyyuu haaloo nurraa baafachuu hin oolu. Malli keenya maalii jedhan? Malli keenya qawwee bitachuudhaa jedhan. Qawwee hin bitanna. Ati baalabbaanni keenya mootummaa bira dhayxee wanni nu jettuun nu horii qabna, sa'aa nama qabna, lafa qabna, duulli nu dhageenyu kun isinuu waliin rakkachaa jirtanii nu waa godhuu hin dandeettani nullee uf eeyna qawwee bitannaa nu eehamaa jedhanii gaafatan. Bitadha. Gaafadha horii nama keessanii fi lafa teessan eeggadhaa jedhan. Achirraa as deebi'anii Jum'aa kan ka walitti dhufan san nama kominitee godhan. Kominitee filan nama 11. 11 kun maal godhaa? Ganda jiru maraa dhaqanii horii ganama subii osoo horiin tokkollee hin baane ganda mooraa maraa dhaqanii lakkaawanii ilaalanii horii mooraa 25 ol qabdu qawwee akka bitu. Ka 20 gadi qabu bira bahanii taranii ka 25 gara 30 qabu qawwee takka biti jedhanii ni bichisiisan. Akkasitti qawwee baatii 3 keessatti qawwee 500 illee taatu. Baalleen bitte baale keessaa baalleetu dura bitee bitatanii ganda keenya ka baallee san bakka 5 karaan biyya san seena bakka 5 qawwee 50 kaanii mootummatti illee himanii waraanni keessa ka goobbarraa dhufu akka nuu himtan waraanni keenya ka oddoo baallee eegu kun akka walitti hin gufan nuu himtanii nullee isaanitti himne akkasiin nu keessa bahee tara karaan baallee keessa bahee deema. Ka ammoos nu gindhiirarra ol deemu nutti himtanii akkasiin waliin haa deemnu. Waan deemu kun warri lolli kana ol deemu kun waan isaanii hin beeynu ufti isinaa biyyateen eegganaa jedhaniitiin akkasiin mootummatti illee hima. Torbaan lammaffaa balbala gara gindhiirirraa dhufuun Boolisi nama 2tu nama 5 hidheetiin gindhiirirraa goobbattiin deema. Waraanni keenya kaba karaa gindhiir eegu sun qawwee itti qabatee dhaabatee qawwee itti qabee qawwee lafa kaayanii qawwee irraa fuudhee jara lamaallee hidhanii harka duubatti warra hidhamee tiniin goobbatti oofasa wajjin galgalaa warra Fitoraarii abdaatti galchan. Fitoraariin likkii malee rifate. Fadhaa maaltu argame egaa soda qabanii ima dabarsanii alaa kun jarri warri waraana akkuma jedhanii isa godhanii hidhanii jara fidanii jaraa fi poolisaa fi jarallee waliin mana addaatti hidhanii hidhamasa wajjin ganama gindhiirraa geeffise Fitoraarii. Waliin jenne nama deemullee itti himtan malee nutti dabarsan malee gindhiirraa gara goobbaa akka deemu itti himtan malee gadi hin dhiisinaa isin hin jenne. Kun ogaa isin waan nuti jenneen goone nu ammoo waan itti murannee gabbaanee gooneef san goonee jirra. Jarri keessanidhaa jirti akkam gootanii jedheen.
Hayyee. Akkana dhiifama anatu gara kee badiin gara kee jirti anatu himini bakkeen waa dalaytu bakka bolisii waa takkuuti bulchaan biyyaallee waan godhu qaba akkasii nu jala tarte asii achi himnu malee hin deemanii dhiifama jedhaniitiin dhiifama gaafatee akkasii gadhiisan jala sana. Baatii takka duubatti ammallee maaltu argame? Awwal Muhammad jedhanii nama baarlamaana Itoophiyaa keessa amata yeroo sadi moo yeroo lama dalage nama likkii malee baalee marti jaalata. Nama san waame bulchaan gindiir foottu jedheeni bulchaaleen maal irraa sodaate lolli gandi isaa bira gahee lola sanitti ambasinitti dabalama jechaaf ofitti waametiin malli maalii jechuu ni barbaade. Ammoo namtichi nan dhiisu jedheetiin baalabbaatii kun dhaqu jedhee didee marfii ta'a. Oofaniitiin waraana ergineetiin qabna wara polisatti erginee qabnee finna jedhaniitiin murtira gaya. Wayita bulchaan biyyaa qabnee polisaan finna jennaan inni baalletti lallabate gara keenyatti walitti dhiyaannaa baalletti lallabate huurnu amaarinatti duulee jedhe. Qawween namni 500 duraanuu karaa lafa kaayatanii waan godhanii qawwee tokko jira xiyyitee wanni toksiin isaallee akka bilbilaatti xarrarra'u jetteetiin iyyusan tokkofnaa yoo haajan argama akka daftanii walitti dhuftan jedhanii dhugaa rabbiitti daqiiqaa sa'a tokko keessatti qawween 500 bitan dhufte martinuu achirraa fituraaniin dura bu'ee amaara wal seenu malee uumaan na beekan maqaa yoo dhugumaan inni bakka san amaarri bakka isa jiraate wal dha'uudha. Qawween 500 dhayite guyyaa sana fiidee shiftaan gaara jirtuu yoo nama 20 karaatti itti dabalan. Warri shiftaa kun nuti isin dura dhuma malee isin eega nu dhumne dhumtanii nu duraanuu nama dhumaaf baheetiin naqaraa jiru jedhaniitiin waraana kana dura deeman. Akkasiin ganda baalabbaatichaa dhaqani. Baalabaatichi gindiirirraa kiiloo bitrii 10-15 addaa jiran. Warri gindiirilee mootummaalee yoosuu dhagee. Warra kana horii 2-3 qalaniitiin hambitu achi bulte halkan sana. Amma maal taane jedhanii mala dhawanii fituraaniin ammallee ganama magaalaa gindiir dhaqee bulchaan isiniif awwal jidduu maaltu rakkoo maaltu jennaan rakkoon hin jirtu natti kootu jedheeni rakkoo deemsisaa wal mari'annaa waa goona jedheeni natti dhufuu didee ammallee haka ammaatti eeguutti jira. Wanni takkallee biraata wal dhabneen hin jirtu jedhee maarree akkas taatuunatti isin araarsaa jedheen awwaliin amma fidee dhufa jedheen dhaqee awwaliin fuudhee harka wal qabachiisee achirraa nagayaan galan. Amaarri bulchaan hin beeka akka qawween namni 500 dhufeetiin ganda sanbuleetiin loluuf mootummaan ka waaqota taate loluuf waan hagas dhufu san mara godhan jechuu barbaade. Hayyee. Achuma qabbanooftee haftee dubbii immoo itti fufeeree uummanni kan hidhate sun ganda deebi'ee. Deebi'ee ganda ofiitti bakka ofiitti lafa ifii bakka ofii deebi'ee eegee. Hayyee. Ammoo beekti kan mootummaanuu edaan bittuun osoo dhugumaanuu waajjii wanni takka taate awwaliin osoo qabne edaa duulli nutti bahee jecha. Ambittu waliin harka garaa jalaatti wal jala jiranii beekan osoo beekanuu waliin jiraatanii haala sani haalli biyyateen zaman sanii aadaa jirtuu turte wal dhagaya namni kenna walirratti du'aa. Hayyee. Barakaa argadhaa ulfaadhaati mee xiqqoo duubatti sin deebisaa. Mee immoo amna qabsootti baatan mee keessan yoo manarraa gabbaatanii tuuta muka jirutti yoo makamtan moo gara Sumaalee taakkitanis. Bara 65tti alarraa deebi'ee jedhe biyya qaraatiif deemee achiilee dhaqee Suudii mara amata 2 dhaqee as deebi'ee 65 gaafa galu gandi keenya martinuyyuu ganda waraanaa ta'e sooran gamaa gamanaa dhufte walitti karaa tokkocha karaa gaafa san jeneraal kabbadaa yaaqubdu waraana Itoophiyaa hoogganee achi jira. Kabbadaa yaaqub
ganama maraa ganda keenya irra baheetiin gindirraqa galgalallee goobbatti galaa guyyaa waan gindir keessa jirtuu fi waan gindir lolli itti jiru guyyaa isa guutuu achitti dhageeffatee achi taa'ee achirraa ol deebi'ee warra gindirii goobbatti deebi'ee goobbarraa waan warri dallu eessa gahanii maal wal godhanii kana jidduu akka tolii gappiigaa yeroo san karaa tokkocha makiinan duraan deemtu san malee gamaa gamanni kiiloomeetirii 10 hin deemtu waraana jira. Yeroo sani an 65tti waraanatti dabalamee Jeneraal Hussein Bonee biratti dhufnee hayyoonni jaarsonni guutaan marti dhufaniitiin bakka san jiranii warri qawwee qabu lolli isaan oofamu itti san baale keessaa yobbuu waabee keessan gaasaraan taraan ibee bahee taraan gadabeen waashaa sabsitee bakka jedhan san Haaji Omar Qeebalootti jira. Gaarri sunuu karaan sunuu cufamee achirraa helikooppitariin waraana goobba buusan malee makiinan gaara waashaa sabsitee san bahu hin turre yeroo san keessa gaa nu warri qawwee hin qabne achi tetteennaa bakka mooraa Hussein Bonee jedhaniitiin gaara goonii san jalatti walitti nu qabanii nama qawwee hin qabne achi jirra. Jaarsota nu keessa jira warroonni hayyoonni gurguddaan Hussein Bonee illeen irraa sodaatu irraa saalfatu sababa sadii nama 150tiif faqqatanii gara biyya Soomalee deemne akira 60. Biyya Soomalee magaalaan Luuk jedhamtutti qubannee nama 150 kana barsiisanii barmoota waraanaa akka gaariitti fudhannee eeganu amata tokko ka dhiyaatu achitti barmoota fudhanne waraanni dalloo fi baala irraa dhufe 10,000 dhufe yeroo takkatti walitti dhaabate magaalaa maa seensuun isaanii torbaan tokko ol milatariin nu nama kan haga isaan gaalidha hiikkatanii dhaabatee duubarraa karaan namni citu malee nama lakkaa'uu hin dandeenyu jedhanii guyyaa 8tti gaafa isaan tokko jedhanii jalqabanirra haga guyyaa 8tti gaalidhaan cituu ima yaa'a akka hixaatti walquban qaba warri baaleetiif warri dallootu kan walquban qabnetu yeroo takka dhufee yeroo takkatti gaafa isa lakkaawanii irraa ba'an waraanni 10,000 ta'e. Waraanni 10,000tiif jooniyaa mishinga'aa xaliyaan dhiiftee biraa deemte san nuu kenna. San bishaanitti naqatiniitiin shiimoo nyaatan. Nama 700 nurraa du'e baatii 3 keessatti bakka sadiitti. Wanni isa ajjeese nyaata takka zayitii mukaati. Mishingaa kunoo naqa zaaye dhugaa rabbiitti nama 700 oltu baatii 3 keessatti achi nurraa du'e. Waraana 10,000 kan bakka 20tti 500 qoodanii duraan militarii nama 5 waan nu barsiisu ture amma militarii 50 fidanii nama 10,000 kana barsiisutti seenne nullee warri barate isaanitti dabalamne ani nama 500 tireeningii godhuu ture gaafsa achitti leenjisa waraanaa kadeemsaa fa'a godhuu ture nama 500 anatu barsiisuu ture jechuu barbaade. Ni galee gaafa baatii 3 dhumtee eebbisaaf namni waraana mataan mootummaa Soomalee irraa nuti dhufe ministeera ajaa daakiliyyaa jedhanii akka biyya keessa bulchuu Abdurazaaq Haji Hussein jedhaniini mooraa teena sanitti helikooppitariin bu'ee achitti haasawa dheeraa nutti haase. Haasawa isaa kana keessatti wanni nurraa dhageenye wanni nurraa baranne waan guddoo nuti fachiifte likkii malee maal nuun jedhe amma osoo waan isiniin jedhe eenyutu isin keessaa dhugoomsa waraanni keenna ka Soomaleen qabdu waraana keessan kanan gahu yoo isiniin jedhe eenyu nan dhugoomsaa jedhe nan dhugoomsitanii ammoo dhugaan waraanni keenna waraana keessan kanan gahu jechuu isaa.
Oromoon maal jette? Soomaleen maal jette mammaayite? Lakkuun jaalalaa wal ol fuutee humnaan waliin lafa dhooyti. Nuufi isin lakku waan addaan jirru hin qabnu. Isin nu mootummaa amata jahaati. Isin sooraa amata shanii. Kanaafuu waan ani isiniin jedhu waan nu isin kenninillee nurraa guddoonfadha. Suuta waliin haa deemnu, malaa waliin haa deemnu. Akkasanii nagatti naal jiraan dhaqee dumaan lankuruuzarra irraa batee dubbatturaa gabbu'ee helikooftara isaa yaabbatee osoo nama keenya keessa waatti achi dubbatu ka beeqatan qophaa'ee taa'u osoo tokkollee irraan fuudhin nu biraa barreessee tare achitti cabne nu. Cabnamni keenya guddaan gaafa san argame. Mootummaan dhugaa rabbiitti soo malee gaafa duraa nu jalqabsiiftee nama dhufu yoo namni 50 qawwee 50 fudhataa yoo namni dhufullee qawwee 100 fudhata ka kubbi yoo gaafni kubni dhufullee qawwee 1000 takka fudhatee waan namni gala. Nuhi 10,000 qawwee 500 kenna. Achitti cabne nu gaafa jechuu barbaade. Qawwee 500 nu qawwee 500 amma iyyuu qabna wayita san iyyuu waraanum kana keenya keessa iyyuu qawwee 500 oltu jira malee achi gadi miti. Waraanuma wayita deemu waraanni wardiyyaa qabaa nama dura deemu qabaa nama duuba deemu qabaa waraanuma kun kurii isa dhufe kanaa iyyuu qawwee 500 oltu keessa jechuu barbaade. Achitti gaa qawwee san dhabnaan kubni kun akkasiin biyya Soomalee seenne namni biyya Maqdashoo dhaqe jechuudha. Maqdashoo facaatanii ofiin faffacaane gargar facaatanii hin jedhe. Facaane nama 500 qawwee fudhatee deebisan malee namni 10,000 ol iyyuu beeytu namni 10,000 Maqdashoo seenne akkasiin hin gallu jedhee. Hayyee. Mootummaa halkanii Haji Hussein Suraachuu gaafsan nu keessa jira. Namni duraan nuufi Soomalee jidduu jiru Haji Isaaq Daadhii Tarreeti. Haji Isaaq hin buufne Haji Hussein Suraa bakka Haji Isaaq kaayanne namni nu quba qabnuun hajaa teenya ta'alaa maraayyoo Soomalee haa taatu achiin duuballee haa taatu bakka bu'aan keenya Haji Hussein Suraa jedhanii isaan lafa kaa'e. Waan nama ajaa'ibsiisu Jeneraal Waaqoo guutuu nu amma kun mootummaa waan nu kennu nu gara biyyaa ol deebina isinii namni biyya Soomalee keessa nu taa'u Haji Hussein dhagahii jedheen. Waa takka sitti dhaamadha. Nu haqa ammaatti amata 5 lolutti jirra. Maqaan qabnu jedhee maqaan keenya Sooraa Baalee jedhamee lolaa jira malee maqaan qabnu. Maqaa Oromoo maraqitti sunuu baasii jedheen. Rakkoo maaltu jira adda bilisummaa Oromoo ofiin jennaa jedhe afaanumaan jedhee hojjetu sana. Adda bilisummaa Oromoo ofiin jennaa jedhe. Ani waan kana kam jettanii hin jenne wanni nu jennu nu baasisi hin jenne. Maqaa bareeda isintu beeka isintu barmoota qaba. Maqaa nu baasii hin jenne malee adda bilisummaa Oromoo. Dhugaatti adda bilisummaa Oromoo katabatee Haji Hussein Suraa heeraa seera itti godhee gaafa dhuferraa mootummaa jala qabe. Nu maqaan keenya kana. Haji Isaaq Jeneraal Waaqootu maal jedhe? Nu amma Sooraa Baalee jenna amma Baalee iyyuu miti yoo xiqqaate kutaa 5 nu waliin jira jedhama. Osoo nam 5 illee taate Booranaa nu keessa jira, Gucii nu keessa jira, Arsii nu keessa jira, Shawaa nu keessa jira, Hararii nu keessa jira. Yoo xiqqaate nam 5 illee taate kutaalee tana mararraa nu keessa jira. Kanaafuu Sooraa Baalee jechuu bira baanee tarree maqaa nu baasaa jechaan Haji Hussein jedhee adda bilisummaa Oromoo ofiin jenna jedhee mootummaan adda dhaynee gaafannaan adda bilisummaa Oromoo baafa jechuun Itoophiyaa guutu jechuudha jette Soomaleen. Maqaa kana baafachuun isinillee faayidaan hin jiru, nuufillee faayidaan hin jiru. Itoophiyaan mootummaa amata 100ti.
mootummaa namatti dhibbaa xoroopilaa qabdi taankee qabdi nuyi waa takka hin qabne kana guyyaa tokkotti lafarraa nu dabarsiti maqaa yoo kabaafattan taate maqaa Oromoo gadi ija nama hin guunne baafadha gaafa jabaattan ka amma jetta kanatti illee dhuftanii ammaaf ammootu maqaa Oromoo nutti hin baasinaa jira. Ammaata tokko guutuu halkanii guyyaa jala deemuu ture Haji Seensura. Isaa walitti himanii ministeerota fi warroota matoota silaa namni keenya bira dhaquu barbaadu walitti qabanii maqaa sanii jalaan haminaa jedhaniitiin wal keessatti walii himanii tokkollee Haji Seen jala namni dhaga'uun dhabame. Osoo akkasitti jirru tokko ministeerri tokko Haji Seeniin ani mala sii argee mala kana fudhattaa jedhee gaafa. Malli maal nu gartee daanii maqaa baafadha. Maqaa Soomalee dhiya Soomalee jedha yoo feetan yookaan Soomalee Garbii jedha yookaan loltoota dhiya Soomalee ofiin jedha. Maqaa sanii gadi baafadha. Ani akka gargaarsa fudhattan akka meeshaalee argatan isin godhaa. Ingilisiisaa oofisa banadhaa. Oofisa alaabaa tolfadhaa. Tabbella ittidha telefoona galfadhaa biyyoo boksii banadhaa waa shanii tana godhaati natti deebi'aa gargaarsa isinii kennaa jira. Dhugaa rabbiitti namni keenya ka shilingii takkallee seentu tokko nam tokko keessa jiru nama kun fudhanii kana keessa nyaata dhugaatii isaanii kadhatanii nyaatanii dhuganii ammoo namni saantimii takka koottaa jedhanii osoo walitti qabanii shilingii takka namni qabu hin jiru kennu. Akkam taana oofisa banadhaa nuun jedhanii maal taana jedhanii wal gaafan. Warroota Haji Seen waliin gandaa nama tokko qabanii yookaan biyya nama tokko qabanii waliin jirra. Maal taana jennaan namoota gariitu warra Soomalee jirurraa nama tokko beeynaa akka gaariitti kan gargaaru Abdullaahi Longoo jedhanii Abdullaahi Longoo kana waamanii abboo isin kominitee qabdu magaalaa sanatti biyya sanatti Oromoon hagam takka biyya sana jira. Wanni nu deemnuuf kun Oromoo Arsii bichaa miti. Oromoo kun nu haqa Wallaggaatti haqa Wallootti haqa Haraaritti maraaf bilisummaa barbaadna malee nu ganda tokko barbaadaa hin jirru. Qabduu namni keessan hagam gayaa kominitee qabduu jedhanii gaafa. Komitee hin qabnaa walaakin namni keenya 10-15 haga 20 hin caalu warri Oromoo zamana Xaliyaanii dhufeetiin beekan jiru haga nama 10 irraa 15 jedhe. Okay. Akkana nu jedhanii mootummaan akkana nu gaafatte waan kan akka nu gargaartaniif jennaan inni natti isinii deebisaa mee na eeggadhana isinii ilaalee deebisaa waan ta'u jedheeni nama tokko Muhammad Umar jedhanii nama san dubbise. Muhammad Umar kun xiqqoo isaaniirra wayyoo qaba. Mana sinimaa tokkollee qaba. Dunyaa xiqqoon qaba. Jara kana warri bilisummaaf deemanii bilisummaan sun ta'e namara ammoo jarri kun mootummaa alamaatti gargaaruu jiraata. Ati waan qabdu maraayyuu osoo isaanii kaddamte isaanii kenniteetii waan isaan jedhan kana goote bor maliyoonan bor argattaa ana tamballa mana seenaa ambatana waan isaan barbaadan godhii jedheeni namtichi dhufee oofisa nuu banee meeshaa teephii itti barreessan banee kursii waan barbaachisu mara waan gaafatan mara tolchee nu lafa kaa'e. Guyyaa san maal jedhaniin Muhammad Umar dura taa'aa ulfinnaa jedhanii maqaa ulfinnaatiin kennaniif dura teessuma ijaarameessanii adda bilisummaa Soomalee Garbii jennee maqaa san baafanne dura taa'aa isa godhanne gaafsan. Hussein Haji Seensuraa itti aanaa isaa yookaan bakka bu'eetiin akka bira ministeera jeneraal sekreteer jedhaniitiin isa filan. Isa namni biyyoota mootota warra poolitikaa waliin dubbatu isa dhaqee Haji Hussein gaafa oofisa kana ijaaranne namticha deebi'ee kun oofisa ijaarannee jirra maqaalee baafannee jirra
maqaalee maqaa isin barbaadan baafne soomali garbi haa gammadanii nu waa godhanii jechaaf kaa waraanni keenya biyya keessa jiru rakkoo guddoo keessa jira amata 3 xiyyitiin takkallee hin seenne waraanni keenya gaafsa yoo waraanni keenya 60 ta'e kumni 30 irraa harka kenne 30 bicha tabe haa of dhaqqabnu jennee maqaa sallee fudhan maqaa soomaleen jaalattu jennee. Namtichi waraqaa dhufnaan waan gootu beektaa jedheen ambaasaadara Arabaa safaaraan Arabaa 12tu magaalaa tan keessa jira. Waraqaa bal'aa rakkoo teessan ibsu mootummaan Habashaa akka isin gabroonfatan mara ibsisu barreessi itti qoodi jedheen jara kanatti. Jarri kun na gaafatani yeroo isaan na gaafatan anatu ibsaa fi dhugatti uummanni kun uummata haqa godhatu gargaarsa gabroonfataa Habashaatu akkana godhutti jira rakkoo guddoo keessa jiranii gargaaraa jedhaan eegasii isaa mootummaa ofiitti dabarsa waraqaa kana eegasii egaa mootummaa san irraa waan dhufu eeganii akkas godhaa jedheen. Haji Hussein hin godhe itti qoode inni illee hin gaafatte jarri illee akkuma inni jedhe hin gaafatte osoo gaafanne waan godhuu hin danda'ane gaafa godhaa inni jennaan nama waraqaa biyya isaatti ergee mootummaa 12 ergine mootummaa 4 deebii nuu kenne. Hayyee kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oolmaa sagantaa duraa qalbii guutuun waliin turtanii caqasuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Torban dhufu kutaa lammaffaa qabanne amma walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.